adabbii maallaqaatii hanga murtoo du'a nama adabsiisuutti. Wixineen seeraa TPLF tibbana qopheessee ajandaa ijoo ta'eeti jira. Bulchiinsa yeroo Tigraay diiguudhaan bulchiinsa ofii kan hundeesse TPLF wixinee seeraa haaraa qopheessee jira. Wixineen seeraa haaraa mana marichaatiin dhiyootti raggaa jedhamee eegamu kuni ajandaa ijoo tibbanaa ta'ee jira. Wixineen kun maal fa'aa of keessatti qabatee jira? Wixineen labsii mata duree nageenyaa fi jiraachuu Tigraay mirkaneessuuf labsii mootummaan naannoo Tigraay baase jedhuun dhiyaate kun keewwatawwan qabiyyee kana dura baramaa hin taanee fi falmisiisoo ta'an of keessatti qabatee jira. Diinni waliigaltee Piriitooriyaa diiguun badii fi yakka gosa hundumaa uummata Tigraay irratti gaggeessaa waan jiruuf uummanni fi mootummaan Tigraay of ittisuuf itti gaafatamummaa uumamaa fi seeraan kennameef qabu jedha. Dirqama waraana irratti hirmaachuu. Qabiyyee falmisiisoo wixinee kanaa keessaa tokko dirqama waraana irratti hirmaachuuti. Kutaa jalqabaa wixinee kanaa keewwata 5 jalatti namni fayyaa guutuu qabuu fi umuriin heeyyamuuf kamuu dirqama biyyaalessaa irratti hirmaachuu qabaa jedha. Kutaa 3 mata duree seera itti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti nama waamicha waraanaa dhiyaateef didu kamuu adabbii eeggatu tarreessa. Waraana Tigraay keessatti hirmaachuuf namni heeyyamamaa hin taane yookiin adda waraanatti akka hirmaatu waamichi godhamee fi dide maallaqaan adabamee waamicha waraanaa sana irratti hirmaataa jedha. Adabbiin maallaqaa dhiyaate birrii 10,000 hanga 50,000 kan ta'udha. Keewwata kana jalatti sochii humnoota Tigraay yookiin mootummaa saaxiluun meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu, rasaasa yookiin richitii dhukaasuun akkasumas miliquuf yaaluun waamicha biyyaalessaa deeggaruu dhiisuun hidhaa yookiin maallaqaan nama adabsiisa. Seerota 7 du'aan adabsiisan kan jedhu qabiyyee falmisiisoo kabiraati. Keewwata 29 fi 30 jalatti waqtii waraanaatti dhimmoota eegumsi kennamuufii qabu kam akka ta'an ni eera. Waqtii waraanaatti bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee uummataa fi mootummaarra miidhaa geessisuun diina waliin hiriiruunii fi iccitii dabarsanii kennuun hidhaa fi maallaqaan akka adabsiisu ibsa. Garuu yakkichi itti yaadamee kan godhame yoo ta'u hidhaa umurii guutuu yookiin du'a nama adabsiisaa jedha. Mootummaa biyya alaa waliin ta'uun gochaa walabummaa Tigraay balaarra buusu raawwachuun akkaataa gochichaa irratti hundaa'uun hanga du'aatti akka adabsiisus ibsamee jira. Kan biraa immoo keewwata 44 jalatti kan ibsamee fi yakka hanga du'aatti adabsiisa jedhame diina waliin walta'iinsa diinagdee tolfachuu yookiin diina waliin mari'achuudha. Uummata Tigraay irratti duguuggaan sanyii akka gaggeeffamu itti yaadamee akka gaggeeffamu kan kakaasu ajaja kan kennes ta'e yakkicha raawwachuu keessattii fi hirmaachuu keessatti kallattiin kan hirmaate hidhaa umurii guutuu yookiin du'aan adabamaa jedhamee jira. Nama beelessuu yookiin qoricha dhorkachuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuu bakkeewwan hambaalee seenaa ta'an yookiin manneen amantii itti yaadanii mancaasuun yakkoota du'aan adabsiisu jedhamanii wixinee kana keessatti eeramanii jiru. Keewwati falmisiisaan kabiraa keewwata miidiyaa wajjin wal qabatudha. Itti fayyadama miidiyaa jechuu keenya. Keewwata kana jalatti aarsaa kaffalame xiqqeessuun kabaja loltootaa fi maatii isaanii busheessuun haga waggaa 15 nama adabsiisa jedha. Tigraayittis ta'ee naannichaan alatti namoonni gara qabsootti akka hin seenne kan kakaasuu fi qabsoo kan mormu kamiyyuu hidhaa hanga waggaa 5 adabsiisaa jedha seerri kun. Keewwanni biraa falmisiisaa ta'e keewwata 48 jalatti humnoota Tigraay irratti bifa kamiinuu olola oofuun yookiin itti yaadanii diina waliin ta'uun itti yaadamee akka haleelamu gochuun dhalattoota Tigraay diinaaf akka lolan gochuun waraanni Tigraay akka ganamu kakaasuu fi jajjabeessuun yakka umurii guutuu adabsiisaa yookiin du'aan adabsiisaa jedhamee jira. Yakki biraa kanaan wal qabatee du'aan adabsiisu fanjii yookiin waan dhoowun namarraan du'aatii yoo qaqqabsiisee fi uummataa fi naannoorraan miidhaa guddaa geessisuudha. Kan biraa immoo nyaata yookiin bishaan humnoonni nageenyaa Tigraay fayyadaman summeessuun hidhaa hanga waggaa 15 nama adabsiisa. Seeronni sadarkaa wixineettuu hagana falmisiisoo ta'an kunneen gara fuulduraatti seera ta'anii yoo raggaan maaltu dhalata? Naannicha immoo garamitti geessuu danda'a? Kanneen jedhan gara fuulduraatti kan waliin ilaallu ta'a.